Fuuni daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa Oromoo YouTube akkam jirtan nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jenna. Daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa Oromoo YouTube qophii keenya ammaaf qabanne kan isinitti mu'ana muhaa Oromooti. Hagaduma sagantaatti nu wajjin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuus hin dagatinaadha. Daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa Oromoo YouTube qophii keenya ammaaf qabanne kan jalqabnuun injifannoo waraanni bilisummaa argateeni. Waraanni bilisummaa Oromoodha. Kutaalee Oromiyaa bakka adda addaatti lola yeroo ammaan tana gaggeessaa jiruun injifannoo guddoo argachuudhaan humna mootummaa baay'ees barbadeessaa jira. Aanaa Gidaamii magaalaa gudditti guddoo galanichaa kan taate ammoo waraanni bilisummaa Oromoodhaa to'achuudhaan humna bilisiginnaa jala bilisa baasee jira. Waraanni bilisummaa Oromoodha. Qeellamii fi gama kaaniin Gidaam guutumatti to'achuun humna mootummaa keessaa baasee akka jiru erga beeksisee booddee ammoo gaafa Qeellamii fi Gidaamitti ammoo boon bakka garaagaraatti humnoota mootummaatii wajjin walitti dhukaasa turetti ammoo uummanni baay'inaan bahuudhaan gammachuu of walalanii dhukaasa keessa fiigaa hedduun isaanii akka turanii fi gama kaaniin ammoo kunis miseensota waraana bilisummaa Oromoo hedduu yaaddeessaa erga ture booddee ammoo nagumaan uummataa wajjin ta'uudhaan waboon bilisiginnaa hundeedhaan buqqaasuudhaan aanota kanneen keessaa baasee Qeellamii fi gama kaaniin Gidaam walabummaa gonfachiisee uummata isaa bilisoomsee akka jiru qondaaltonni olaanoon waraana bilisummaa Oromoodha beeksisanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoodha kutaalee Oromiyaa bakka adda addaatti lola jabaa yeroo ammaan tana imala gara magaalaa Finfinnee jiru marsaa lammaffaa gaggeessaa jiruun injifannoo guddoos argatee magaalota aanota qabachuun gandoota baadiyyaa hedduus to'atee humna bilisiginnaa keessaa baasee akka jiru baramee jira. Qofoton taani ammoo waraanni bilisummaa Oromoodha. Shawaa lixaa aanaalee akka Amboo Gindabrat meedaa qanyi gama kaan meettaa roobii meettaa walqixxee fi akkasumatti illee iddoowwan birootti lola torbaanota lamaan darbaniif sirna aangoorra jiru waliin taasiseen ammoo humnoota sirna mootummaa gabroonfataa hedduu du'an adabuudhaa fi meeshaalee waraanaa isaanii kan itti fayyadaman gurguddoo boojuus waraanni bilisummaa Oromoodha ibsee jira. Wabooni magaalota aanaarraa kana fi ammoo gandootni baadiyyaadha aanaalee kana jalatti argaman waraana bilisummaa Oromootiin qabamanii jiraachuun isaaniitis himamee jira. Kana qofoton taane waraanni bilisummaa Oromoodha jiddu galeessa Shawaa bakka adda addaattis injifannoo guddoo argachuusaa beeksisee jira. Waboon zoonii giddu galeessaa Shawaa kaabaa aanaalee akka warra Jaarsoo, Hidhaabuu, Abootee, Kiyyuu fi gama kaaniin daara dabalatee loltoota humnoota murna aangoorra jiraniin bobbaafaman waliin ammoo irra deebiidhaan taasiseen humna isaanii lolu irratti ammoo injifannoo guddaa gonfachuudhaan hedduu isaanii barbadeessee hedduu boojuus himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoodha lola zooniilee Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffame waboon injifannoo argadheetiin jira. Saba koo Oromoodha ammoo walabummaa itti uwwisuuf hin jira jechuudhaan gootichi Oromoo dhaadatee jira. Oromoon bahaa hamma dhiyaa kaabaa fi kibbatti yeroo ammaan tanaa taa'u hin qabu jedhan qondaaltonni olaanoo waraana bilisummaa Oromoodha. Oromoon bilisummaa isaa gonfachuudhaaf yeroo ammaan tanaa humna qabu humna isaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo qaba jechuudhaanis ergaa dabarsanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo boon ammoo jiddu galeessatti yeroo humna mootummaa barbadeessaa turetti ammoo humnoonni addaa Oromiyaa baay'ee ta'anii fi kan makalaakiyaa akkasumatti illee kan mootummaan ammoo dhiyeenya kana leenjisaa jiru. Gaachana sirnaa kanneen ja'aman mootummaa ganuudhaan waraana isaaniitti makamanii akka jiran miseensonni waraana bilisummaa Oromootis himanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoodha magaalota aanaatii fi gama kaaniin gandoota baadiyyaatii fi akkasumatti illee bakkoota baay'eetti sochiisaa yeroo ammaan tana gochaa jiruun injifannoo argatee humnoota mootummaatti sammuu dadhabsiisuudhaan baay'ee isaanii barbadeessee kaanis ammoo ofitti makuudhaan kaanis booji'aa akka jiruu fi meeshaa gurguddoo isaaniitti fayyadaman illee yeroo ammaan tana irraa gonfachaa jiraachuus
beeksisee jira. Duula isaa immoo marsaa sadaffaadha. Imala gara magaalaa Finfinnee jedhuun magaalota gurguddoo guutumattuu yeroo tokkotti dhuunfachuudhaafis akka jiru himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo boon lola yeroo ammaan tana kibba Oromiyaa jiddu galeessa akkasumatti illee lixaa fi baha kaaba Oromiyaatti gaggeessaa jiruun bakkoota garagaraatti ammoo daandii gurguddaa muruudhaan gandootaa fi akkasumatti illee gama kaanii magaalota walanqisuudhaan humnoonni mootummaa akka waliif hin dirmanne gochuudhaan humna mootummaatis dadhabsiisaa akka jiru beeksisee jira. Woboon kana booddee ammoo tarkaanfiin itti aanu magaalota yeroo ammaan tana marfamee jiru guutumattuu ammoo harkatti galfachuudhaan humnoota mootummaa barbadeesse ammoo kanneen booji'aman bakka itti gochuu qaba jechuudhaanis himee jira. Waraanni bilisummaa Oromoodha kutaalee Oromiyaa bakka garagaraatti duula gochaa ture gandoota baay'ee fi magaalota ammoo qabachuudhaan booda irratti guutumattuu Oromiyaa keessaa bilisiginna qulqulleessuuf akka jiru beeksisee jira. Yeroo ammaan tana qurxummichi otuma bilisiginnaan adamfamaa jiru ammoo ummata keessatti deebi'uudhaan ummata wajjin ta'ee galaanni guddaan Oromoodhaa bilisiginnaa gubbaas dhangala'ee jira. Bilisiginnaan muddamsu jabduu keessa galtee waan qabattuu fi waan lakkiftus wallaaltee jirti. Woboon guyyuma guyyaan injifannoo guddoo argachuus itti fufee jira. Kanaan dura ammoo qondaaltonni bilisiginnaadha. Waraanni bilisummaa Oromoodha magaalaa qabadhe jedhu kan bulchaa jiru tokkollee hin qabu jechuun dubbachaa turani. Amma yeroo kanatti ammoo waraanni bilisummaa Oromoodha qeellamii fi gidaam dabalatee magaalota aanaa baay'ee ta'anii fi akkasumatti illee gandoota baadiyyaa hedduu ta'an to'annoo jala galfachuudhaan humna bilisiginnaa keessaa baasee bulchaa jira. Woboon akkuma kanaan dura jee tarsiimoo fi gama kaaniin haala tasgabbaatiin adeemaa jirra. Boodarra ammoo bakka geenya mara gallakkisuuf hin jiru jechuudhaan akkuma ibsa yeroo ammaan tana qeellamii fi gidaam qabachuudhaan gandoota baadiyyaatii fi akkasumatti illee magaalota garagaraa dhuunfachuun humna bilisiginnaa keessaa baasee to'annoo jala galfatee ummataa wajjinis fuulduratti adeemaa jira. Gama kaaniin ammoo Shawaaroobitti humna bilisiginnaa baay'inni isaanii hammanan ja'amne humnoonni waloodha Woboodhaa fi TDF barbadeessaa jiraachuus beeksisan. Kumaandii poostiin Tigraay waraana bilisummaa Oromoo wajjin ta'anii ammoo Shawaaroobii marsinee jirra. Magaalattii keessaa ammoo humni baay'een buufatee jira. Achi keessaa baasuuf jira jechuudhaan humni kumaandii poostiin Tigraayis beeksisee jira. Waajjira kanaan dura sirni PP waajjira dhaabaa jedhee itti fayyadamaa turedha. Yeroo ammaa waajjirri kun waajjira kanaan dura uummanni Oromoo waa'ee siyaasaatiin itti rakkachaa ture itti gadarfamaa ture keessaa waajjira tokkodha. Amma garuu waraanni bilisummaa Oromoo dhuunfatee bifa kanaan hawaasni naamusaan nagaadhaan keessatti jiraachaa kan jiru. Namni tokko ilaalcha siyaasaatiin keessatti kan miidhamaa hin jirre akka ta'e jiraattonni nuti dubbisne tokko ni dubbatu. Aanaan Gidaamii magaalaan Gidaamii iddoo qabsaa'onni yeroo garaagaraatti qabsoo keessatti geggeessanii milkoominatti argatan yeroo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo haabaduuf akkasumas akka inni manca'ee irreef gaachanni uummatummaa wabii uummataa gaaddisa uummata Oromoo kan taaneef diinni irratti hojjetaa ture yeroo ta'u onkoloolessa 28 duula maqaa imala bobbaa gara Finfinnee jedhuun marsaa lammaffaa eegalameen waraanni sirna PP as keessaa rukutamtee onkoloolessa 30 erga baatee as magaalattiin nagaa argattee waajjirri kanaan dura uummanni Oromoo keessatti gidirfamaa ture siyaasaan ilaalcha garaagaraatiin ilaalcha siyaasummaa sabboonummaa Oromummaa qabuun itti miidhamaa ture. Har'a kunoo bifa kanaan waraanni bilisummaa Oromoo dhuunfatee nagaan keessa jiraachaa jira. Qonni Gidaamii magaalaan Gidaamii waajjirri dhaabaa kan sirna PP kanaan dura ture amma waajjira waraana bilisummaa Oromoo ta'ee bifa kanaan uummannis nagaan keessatti waraana bilisummaa Oromoo wajjin nagaan kan jiraachaa jiru ta'uusaa waan hubanneerraa isiniif qoonne ayyee iddoo hundumaa deemnee isin daawwachiisna. Waraanni bilisummaa Oromoo ganda tokkollee hin dhuunfanne kan jedhamaa ture kunoo aanaa magaalaa agas ta'u dirree siyaasaa iddoo itti waraanni mootummaa hedduun itti dhume mootummaan maallaqa hedduu itti fixe siyaasa irraa aanuuf hojjechaa ture. Ammaa garuu waraanni bilisummaa Oromoo bifa kanaan to'atee jira. Ayyee nu faana tura iddoo garaagaraaf haala garaagaraa isin daawwachiisna. Ammallee turtiin keessan nu faana ta'uun affeerraa keenya.
Ayyee miseensa waraana bilisummaa Oromoo tokko isin affeerree jirra. Aanaa Gidaamii magaalaa Gidaamii keessatti argamna. Magaalaan Gidaamii yeroo ammaa aanaa gandoota hunda dabalatee to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala jira. Kana ilaalchisee akkaataa lolli itti turee fi haala hawaasni fakkaatu waa tokko irraa iyyafachuuf isaan affeerree jirra. Ayyee maqaan keessan ibsuudhaan gaaffilee keenyatti fuudhaa jaaleenyu isiniin jiran. Ayyee jaaldaandii sabaa yeroo ammaa magaalaa Gidaamii keessa jirtu. Magaalaan Gidaamii akka waliigalaatti aanicha dabalatee yeroo garaa garaatti sochiin diinaa harcaatota waraanaa PP hedduun taasifamaa ture. Akkamiin naannoo kana dhuunfattan dhuunfannaa keessan kanaan immoo haala hawaasa keessa jiru maal fakkaata? Inni kun waa'ee kana dhuunfatu gaafa ibsu wanta salphaadhaan kan dhuunfanne hojiin bal'aan kan hojjetame uummata Oromoo parasantii 99.9 ol kan ta'u wal quba qabnaa, waliin hojjannaa, odeessa qabnaa. Gara ji'a 3 turreedha jechuudha. Gara Qambarrii kan jedhamu, gara Qeellamiin, gara Burii kana keessa turree haala diinaa ilaallee lola sa'aatii 3 nutti hin fudhanne jechuudha. Gidaamii dhuunfatuudha. Ayyee miira hawaasni guyyaa sanatti isin simate maal fakkaatan? Wiirtuun kun wiirtuu diinni keessa socho'aa turedha. Uummata Oromoof waraana bilisummaa Oromoo addaan kutuuf lola garaa garaa ture. Yeroo magaalaa seentan akkamiin isin simate? Miirri gammachuun hawaasaa maal fakkaata? Maal daawwattan? Inni kun waan baay'ee nama dhibudha. Waan baay'ee nama dhibudha. Uummanni Oromoodha. Kaleessas deengaddas quba qabna keessa jirra waan ta'eef gammachuu baay'ee nutti qabaa. Waan qabnu kennee boo'ee nu simata. Garuu wanti rakkoo ta'e magaalaa keessatti warri magaalaa namoonni tokko kan arginu jiru. Haala miira isaanii gaafa galtu sitti dhagahama. Akkaataa fakkeenyaaf gaafa Qeellamiin buqqaafnu, gaafa Gidaamii buqqaafnu akkaataa dhufaasatti dhufaasnu wallaan jechuudha. Uummanni iyyaa, inni kun ni ilchaa, inni kun ni sirbaa baay'ee hamilee namatti godha. Ani wanti qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti wanti hamilee namatti godhe eegan gabbeen argina qabsoo bilisummaa Oromoo. Eegan gabbee uummanni Oromoo akkam akka roorrifame, akkam akka dhaaba kana jaallatu, akkam wareegama kaffalu akka barbaadu, hawwii akkam akka qabu hamilee waan namatti godhaati. Lola sa'aatii 3 hin geenyeen aanaa Gidaamii dhuunfanne kun lafti garan gallee wanti nama gaddisiisu kaleessa shoora keessaa akkas nama godhuu, nama ajjeesuu, nama qaluu hin ajjeefne kun as nu bira jiru. Warri dheengadda kaleessa isaan dhufaasaa turan uummata Oromoo ajjeesaa turanii nuti dhiifama godhuudhaan kun nu keessatti argamu wanta ta'eef. Egaa onkoloolessaa 31 bara 2021 waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Gidaamii seenee as aanaa kana keessatti rakkooleen garaa garaa kan hin jirree fi uummanni nagaan bahee kan galu. Wanni mootummaan ololaa ture yoo waraanni bilisummaa Oromoo seene ni baddu, ni duutu, biyyaa buqqaatu, qabeenyi keessan akka malee mancaa namummaatti hin galtanii Oromoodhaa fi waraana bilisummaa Oromoo walitti diinessuudhaaf olola siyaasaa fayyadamaa ture. Guutummaa guutuutti soba ta'uusaa uummannis nutis kan ijaan argine ragaa baanuudha. Kanaaf aanaan Gidaamii gaafa kaatu qabsoon bilisummaa Oromoo duukaanii kaati. Uummanni aanaa Gidaamii yeroo ammaatti guyyaa waraanni bilisummaa Oromoo diina buksee aree mooraadhaa baasee kaasee miira gammachuu keessa akka jiruu fi bilisummaan amma akka aanaa Gidaamiitti argame akka guutuu biyyaatti, akka guutuu Oromiyaatti, Oromiyaan walaboomtee mootummaa mataa ishee ijaarrattee akka gad dhaabbattu fedhii guddaa akka qaban akka ta'e jiraattonni aanichaa ni dubbatu.